afaan lama hin danda'an jedhanii abbootii achi ergaa amma kan nutti fiddan kunniin afaan lama danda'anii uummata afaan lamaan tajaajiluu danda'u gaafii kiyya tokko kan dhaggeeffadhaa qoy wal jala onnoon jennu afaan lamaan dubbatanii bulchuu uummata kana danda'u tokko kana lammata hojii manaa torbee lamaan har'aan dura isin kennamee waa maal harkaa qabdan isaan maarra geessitaniitiin har'a immoo kana fudhadhaa bulchaa fudhadhaa jechaa jirtan. Ummanni as keessatti afaan lachanuu tajaajilamuu qaba. Ka jedhuun murtee mataa keessa nu rakkoo afaan iyyuu hin qabnu iyyuu. Garuu kunillee kan maddeessu numarraa maddeessiniin kana fiddanii dhuftan. Amma hooree egaa afaan lamaan quuqamtaniitiin ka afaan tokkicha danda'u sana nurraa maqsitanii afaan lama danda'a ka jettan fiddanii amma afaanichi hubannoo keessa hin galle moo maaf kana ta'eewu. Kan biraa jarana abbaan keenya iyyuu yoo ta'an ani mana sanatu na guddise daa'imu marree kaaseetiniin abuna naasna ergaafa onnoo bulchan kana as dhufanii yeroo gubaa'ee dhiisa ummanni akkana jeeqamee bakka raafamaa jiru miti yeroo gubaa'een taa'uu dhufaniitiin gubaa'ee nu wajjin onnoo jechaa nu baarakaniitiin deeman maaloo haga hiddibirroo amma laala hiddibirroo deemanii Yohaannis achi turan eenyu wajjin dhaabataniitiin haasaa hochaa turan. Eenyu wajjin koomnikee gochaa jiran abbaan keenya sunni kabajamoodha barakan isaanii nurratti taabulu garuu eenyu wajjin namoota afur badheetti isaan dhaabanii maal gochaa turan mana kana jeequuf yeroo kaan immoo tasgabbaanii ta'anii gaafa isaan muudamatti dhufan kana gaafa as bulchuuf dhufan kana maa jarri kun immoo sochii kaasan kun maaliif hin hubatamne akka abbaatitti teessanii akka mangaa kana nama eeguutitti teessanii maaliif yoo san tasgabbaanii barii ofii fudhatanii waan godhan yakka ofii beekani asiin fuulduraan uummataan dhifama jedhan deebi'aniitiin gochan ta'an immoo mana kanarratti hojjechaa jiran kamu miidiyaan argaa jirtan sooshaal miidiyaa matuma isaaniitiin kennaan illee miti yookiin qaamni wayii waraabee ka gallakkisee miti miidiyooma arsii onnootiin agar sirkatiidhaan bahe wanni bahe sun so nama afuriif dhaabatanii yeroo argatanii ka haasofsiisan ummata bal'aa kana hunda dhaabatanii haasofsiisu yookiin dhufanii ilaaluu fi dhugaaf dhara addaan baasanii dhuguma isaan qulqullummaan nu hoogganuuf nu afoo ta'an yoo ta'e waaqas bakka san isaan teesse yoo ta'e maaliif kana arganiitiin rakkoo keenya nu furuu dadhabanii namoota afur bar dubbisaa jiran ummata bal'aa kana maa gochuu dhaban lama kanam kanaaf nu amma abbootiin har'a as dhaabatanii barri fudhadhaa bulchaa keessan jettan kuni waan jechaan waan rabsan sa deebinee of hin arrabsine dhuguma ummata saree fi ummata isaan jecha jedhan sani bulchuu dhufarree har'a ummata akkasii afoo dhaabatanii akkamitti bulcharree